Hayya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee hordoftoota walaa buutuuf jirra jirtu warilla illee babbanne nu dagattee natti fakkaata. Siyaasaan kunis mataa nu jeeqee namni guyyaarraa dhumaa maal jedha. Mee xiqqoo shaashaa jenne jedhee dhufeerra. Kalee gaggala dirree TikTok dirree shayxaanaa san keessaa viidiyoolee hedduu fufuudhee dhufe viidiyoo san laallee chaalenjii goonee irratti bashannanaa garuu ammoo hamilee nama tokko tuquuf miti. Ittuma bahaaruu kolfumaaf malee waan biraatiif miti akka akkasitti naa hubattan isiniin jedha. Viidiyoo kana booda immoo eega viidiyoo kanneen laallee itti bohaarree booda icciitii dhiiraa isinii hima. Warra shamarraniitiif icciitii dhiiraa isinii hima. Akkasii viidiyoo kana laalaa yoo isinitti tole subscribe, like, koomentii godhuun waan keessanii dhumarratti ammoo viidiyoo kana gara dhumarratti icciitii dhiiraa isinii hima warra shamaraati jechuudha. Dubbiin tun ammoo dhugaadha. Soba isinitti fakkaateen dhugumatti icciitii dhugaa isinii hima. Agasii gara viidiyoo let's go. Okay, what is this? Tun amma hin gajabti moo hin sirbiti moo hin maraatti? Waan ishii nama hin gartu. Hello, waan waan biraata lagaa jiru seete? Ija babaasu jiru. Namni Oromoo taatee qawwee ormaa baattee si gaafata seenaan yoo saba kee waraantee Mustafaa Huseen ta'ii ofiin beeki waraana baattee uummataan eegi. Bareeddu. Tuufii haaluma kana. Citaa sotaan goosi beeka naaf naaf riifata. Guyyaa guyyaa sutumaani halkan na tarifata. Mana kolisi guyyaa suutumaanii halkan na tariifatta jette akkanetti maal ibsuusiiti maal barbaaddetti ufumicheeraa halkan na tariifatta jechuudha. What is this? Yoomuma beekte jarri tun abbaa mana kan halillee harallee laalaa jeedalli jeedalaa kurupheenis kurupheen baala nyaatuuf re'een taatu gonkumaa dhiitaanurraa bineensi bineensummaa baala nyaatuuf re'een taatu gonkumaa dhiitaanurraa bineensi bineensummaa. Eegi ofirra yoomuu eegi ofirra yoomuu eegi ofirra kanallee hin amane sanillee hin amane. Wow, kun bareeddudha sirba qabsooti garuu xiqqoo jaba baaste malee biyya tana xiqqoo osoo kan walitti qabattee sirbatu. Amansi heefituu hin dandeenyu beekimee adaan keenya kana afaan keenya kana laalumee beekimee adaan keenya kana afaan. Dubbiin jabduun as jirte aadaan keenya kana afaan keenya kana laalimee hudduu micciiruun maaliif barbaachisa? Aadaan keenya isin agarsiisaa jirtu kana. No. Tiki 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 tiki. Hayyee egaa kana bohaarree booda akkuma reefu aadaa isinii seene icciitii dhiiraa isinii hima jechuudha. Wallaahi icciitiin kun dhugaadha immoo soba isinitti hin fakkaate. Maaliif anillee dhiira waan ta'eef ni beekachuu akka tokko icciitii dhiiraa. Fakkeenyaaf amma yeroo isin asirratti TikTok irratti yookaan immoo waan fedhe irratti yoo ta'u qullaa olii gadi gajabtan yookaan maal jettan tarii qaamni keessan qullaa waan jiruuf yeroo san fedhii yerootiif maashaallah bareeddu maarree jinni jedhee bilbilaa fi maarreen si cinquu danda'a. Beekamoonni sun fedhii yerootiif malee si jaalateetii miti. Garuu yeroo ol deebinee fakkeenyaaf ofii waliin mari'an intala kaayoo bultiif barbaadu yeroo barbaadatu abadan sin fedhu. Shaarmutaadhaa tummaarreedhaan agartuu akkasiin godhatu akkasiin taatu jedha. Sin fedhu jechuudha. Tasi caala fokkattu of gadi qabdee ashagamtuu fedha jechuudha. Dhugaa rabbii sin jedha. Si asirraa hojjetee maka jaftee olii gadi iyyitee maal jettu kana. Akkoo nama si jaalatu maashaallah bareedduu maarree qashtii sin jechuu danda'a. Garuu ammoo keessa isaatti yeroo kaayuuf barbaadu neevar tasuma sin barbaadu. Hin beeka waan ta'eef jechuudha. Maaliif ta'a shaffanattee hajjabattee gadi jettee naamusa qabdu barbaada. Ta'a akka teetii tana namoota asirraa yookaan surree maaliin olii gadi gajaftu tana shaarmutaadhaa borillee ammootu yoo bultii hojiin ijaarradhe na waliin buluu hin dandeettu yookaan immoo gara biraan sagaagaltii jedhee waan yaaduuf sin fedhu. Tamataa gadi qabattee deemtu tana tonaataa tana wajjin jiraachuu danda'a jedhee fedhata. Eegalee
warra amantaa hundirraayyuu fakkeenyaaf amantaan bara amantaan kiristaanaa, beenxee, kaatolikii, ortodoksii, amantaan islaamaa hundiyyuu hin hayyamu. Amantaan kiristaanallee hin hayyamu bara akkatti qullaa maal jettee gajafuu kana hin hayyamu. Amantaan kiristaanallee ni hayyamaa jettan ammoo fiduu dandeettan. Amantaan kana hayyamu hin jiru. Maalitti akka amantan hin beeku malee. Kanaaf jireenya keessaniifuu osoo fakkeenyaaf yooma sirbitanillee yooma gajaftanillee yooma waan fedhillee ta'e qaama kee shaffanattee yoo akkasitti deemte irra dhiirillee si jaalataa akkasitti kaayolleef namaa taata. Asirratti garuu amma yeroo ati akkatti gajaftee maal jedhu kana namni bilbilaan si cinqee maarree bareeddu qashtiyyee maarree sin jedhu kana namni waan si jaalatee dhugumaan onni irraa si jaalatee bultiif si barbaadu sitti fakkaata. Abadan bultiif si barbaadu. Bultiifin itti shaffanatu tamataa gadi jettu barbaada. Maaliif si yookaatiin fuulan fokkattee maal taateefi miti. Isii caala bareedda fuulan. Haa ta'u garuu inni yeroo yaadu sammuu isaa keessatti mucoo nama asirratti akkana godhatu tun booda yeroo fuudhe bultiif naa taati. Na wajjin taa'uu dandeetti? No, hin dandeettu jedha. Tamataa gadi qabattee akkasitti deemtu san abboota natti na wajjin jiraachuu danda'a. Naamusa qabdi, kabajaa qabdi jedhee ishii filataa jechuudha. Kanaaf waan kana qabattanii beekuu isin barbaachisa. Amma yeroo ati asirraa gajaftee maal jettee maal jettu dhiirri kun namni baay'een sitti bilbilaan waan namni jaalalaaf yookaan dhugumaan kaaf yeroo asitti hin ta'in. Qaamni kee ala waan jiruuf alatti baaftee qaamni kee badee waan jiruuf tarii fedhii yerootiif yeroo san sii gaggaba sii du'a maarree tiyya si jaaladha maarroo tiyya siin jechuun mala. Garuu ammoo onnee isaa keessatti dhugumaan ta'in ni jaalatu. Ashagamtee deemtu. Ayyee akkasii antalaan nasiyaa isinii dhaame yoo fudhattan yoo isinii ta'e fudhadha. Yoo nuun ta'u lakki yaadni keen sobdeen kijibdeettanillee mirga keessa. Kan garuu ammoo dhugaa jirtu isinitti himee jira. Wallaahi lazim shamarran dhugaa jirtu isinitti himee jira. Akkanatti gajaftee maal jettee dhiirri yeroo hedduu sitti bilbilaan si cinqinaa waan si jaalalaaf akkasitti bilbilu sitti fakkaatin. Bas yeroo san fedhiif jechuudha. Maaliif qaamni keetillee ala waan jiruuf harkiftee fedhiif si barbaada. Garuu gadi taa'ee intala kaayoo fuudhee wajjin bultii jaaradhee wajjin jiraadhu barbaada yeroo jedhu ijji isaa sin agartu. Intala mataa gadi qabattu, intala shaffanattee deemtu, haguugattee deemtu, intala afaan isiitiin waan badaa naasuun maal hin jenne intala kaayoo qabdu intala maalii qabdu jedhee barbaada malee neebar. Kan akkasitti ilaaluu isinirra jiraataa. Fudhattan yaada garuu yaada kiyya isinii himee waan beeku isinii qoode yoo fudhattan mirga keessan fudhannu lakki sobdeettanis mirga keessan akkasii yoo viidiyoon kun isinitti tole walaa butuuf laayik sabiskaraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedhaa baay'ee.